seera uumamaa irratti nama yaada barbaadan yaadicha irratti yookiin isaan baay'ee natti tola. Kan nuti ilaallu boqonnaa 1 2 3 4 5 jennee ilaallu jechuudha. Isa duraan akka itti haasa'aa turre sana amma immoo xiqqoo ishee haasofnee daqiiqaa 10 kan ta'u seera uumamaatiif 10 kan ta'u tokko akka itti walii kennina jechuudha. Okay. Kana booddee seera uumamaa walumaa galatti macaafota seeraati kan nu ilaallu achi keessaa tokko seera uumamaati, seera ba'uu, leewwotaa fi lakkoofsa dhumarratti immoo seera keessa deebiti jechuudha. Kanaaf seerota hundumaa seerota jechuun macaafota baay'ee barbaachisoodha. Walumaa galatti amantiiwwan warra durii kitaabota kana qofa irratti hundaa'anii warra turanidha jechuudha baay'inaan. Kitaabota seeraa irratti kan biraa Yesuus Kiristoos ofiisaa kitaabota seeraa si'oota baay'ee caqasee irra deddeebi'ee baay'ee caqasee sababii kanaatiif kitaabonni seeraa kitaabota macaafa qulqulluu akka ta'an kitaabota waaqayyoo akka ta'an wal falmisiisu jechuudha. Inni kan biraa seerota Museetu barreessee jedhama. Museen karaa tokkoon amma umurii isaa waggaa 40tti mana mootitti waan guddateef caaffataa waan akkanaa barreessuu, waan akkanaa dubbisuu, waan akkanaa gochuu irratti akkuma namaattu fudhataman qaba. Kanaafuu inni kan biraa immoo seenaan isaa olaantummaadhaan kan inni ta'aa ture baay'een isaa waa'ee Museeti. Kanaaf Musee kana barreessee jedhamee yaadama. Inni kan biraa Museen kana kan barreesse yaa seenaan isaa kan inni wanno jedhu jalqaba dugda duubatti deebi'eetu amma dhufee dhaloota Museetti kan inni barreesse wanta ofii isaatiin turre tokko yaada waaqayyootiin duubatti garagalee barreesse jechuudha. Akka bara ammaa kana barreeffamee kaa'amee ragaa garaagaraa funaannatee achirraa otoo hin ta'in duubatti kaa'amee hafuura waaqayyootiin waaqayyo isa gargaaree kan ammoo maaliif shakkuu dadhabnaa nama waaqayyo kallattiif kallattiin itti dubbataa ture nama waaqayyo ofiisaa yeroo ijaaf ijatti itti mul'ate ofiisaatii fi macaafatti kenne tolumallee macaafni waaqaa bu'ee jedhaniitiyyuu macaafa namatti kenne waan ta'eef gubbaadhaa deebi'ee macaafa Siina irratti ol ba'ee abboommi kurnan kan itti kenname waan ta'eef seera inni jedhamu keessumattuu isarra dhaabata jechuudha. Sababii kanaatiif namni kun hin barreessine jechuudhaaf wanta nuti eenyu jedhu gaaffii nutti ta'u yookiin yaada nu deeggarumaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf isatu barreesse ani irratti walii galu inni yoo barreessuu baate sana waan hin dhiqu galu isatu barreesse amma yoo inni barreesse amma itti walii gallaa jechuu barreessitanii kitaabolee hundumaa kan jedhamu immoo garuu kitaabolee gara dhumaa irratti Museen du'eera adda du'ee kitaaba seera uumamaa, seera ba'uu, seera deebii gara dhumaa fa'i irratti Museen du'eera waan ta'eef kitaabota sana keessatti kan dabalee nama kan biraa nama sattaanu ta'uu danda'a jedhanii yaadu. Inni ta'uu danda'a akkasumatti walii galuu dandeenya jechuudha. Waa'een kanaa rakkoo hin qabu walumaa galatti seerri uumamaa waa'ee uumamaati. Waa'ee uumamaa waaqayyoo hin jira hin jalqabu waaqayyo uumama uumee jedhee jalqaba. Kanaafuu jiraachuu waaqayyoo irratti wanti nuti walitti hin galleef hin jiru. Waaqayyo akkamitti uumama uume immoo akkamitti jiraachaa turanii isa jedhu qofaadha jechuudha. Museen kitaabolee kana nu barreesseera jedha. Seerri uumamaa akka jirutti yeroo jalqaba waan hundumaati jenneetu ilaalla jechuudha. Amma seera uumamaa sana dura akka macaafa qulqulluu keessatti humtuu wanti ture hin jiru. Seenaan isaas gara jalqabaa akka ta'e akkanumattuu jalqaba bantiiwwan waaqaa lafaa waaqayyo uumee akkasitti jalqabee jedhee waan kaa'uuf kitaabonni kan biraa seera uumamaa dura galchuu dandeenyu hin jira jennee yaadnu jechuudha. Isinii galaa jira. Haa ta'u malee kitaabonni kun akkana jechuun koo immoo kitaabonni macaafa qulqulluu keessa jiran tartiiba ittiin barreeffamaniin kaa'amanii jechuu miti. Garuu baafachuudhaaf akka nu mijatuuf atleast seera uumamaa jalqaba irratti akka barreeffamne beekuu qaba jechuudha. Namni tokko seera keessa deebii baasaa jennaa jedhan akkana kunoo naannoo Miilkiyaas fa'ii keessa barbaada. Ammallee bilbila baay'ee bareeda dhaabbii qabna bilbila qabna gaarii garuu kitaabota kana yoo beekne baay'ee gaarii tartiiba isaan ittiin taa'anii. Kanaaf waan seera jedhu keessa jira taanan bakka seerota 5 gara fuulduraa keessa barbaaddannaa jechuudha. Kun wanta isin hin laallanneedha. Kanaafuu kitaabota immoo seera keessaa kan bahe irraa immoo darbee taanan gara macaafota seenaa keessa barbaaddannaa jechuudha. Raajii jedha taanan namni sun dubbatu raajii Isaayaas jedha taanan macaafota raajii keessaa barbaaddannaa jechuudha. Yoo xiqqaate wangeela taa'enna kakuu haaraadhaa ergaawwan jennaan tattaanu ta'a jechuudha. Akkatti yoo xiqqaate baafachuudhaaf illee nu fayyadu jechuudha kan jedhee inni taanu kufaatii namaati wanti guddaan as keessatti kan barreeffame. Uumamni namaa akkuma jiru waaqayyo iddoo guddaa isaan kaa'ee duraan jennee dhagaa isa kana keessa gad deebinee ilaalla malee kufaatii namaati. Kufaatiin namaa sun amma ammaatti
namichi ka'ee hin kaane waan ta'eef jechuudha. Amma ammaatti ka'ee hin kaane hin xumuramne amma xumuraatti kufaatuma jiraanna. Garuu Waaqayyo iddootti nu deebiseera. Almost isa kana ammoo hafuuraan iddootti deebine kana foon ammayyuu biyyuu lafaa keessa jirra. So amma gaafa yeroo isaa ga'ee iddoo sanatti deebinee sassaabamnutti qaama keenya kanaanis amma itti kufaatiin sun numa jira jechuudha. So kufaatiin iddoo guddaa qaba iddoo sanatti seera uumamaa keessatti seera qabaati. Kufaatiin jechuun keessa jira, cubbuun jechuun keessa jira, duuna jechuun keessa jira, waa jalqaba waan hunduma jechuudha gaa'ela jechuun keessa jira. Seera uumamaa keessatti wanti hin jalqabne haaraa waan jalqabame ani hin beeku. Seera gara biraatti kan jalqabne jiru jechuudha. Waaqaaf lafa waan isa keessa jiru waan ta'eef wanti jiru hundumtuu achumatti jalqabee jechuudha. Inni kan biraa kufaatii booda Waaqayyo edda namni kufee namni kun achumaan badee haafu jedhee moo namni kufee abdii qabaa isa jedhu jechuudha. Namni kufee hin ka'a abdii qabaa. Har'a yoo namni kufee yeroo sanarraa maal barataa ta'u Waaqayyo gaafa namni kufee kana achumatti waadaa galee jechuudha. Akka kana booddee namni akkana ta'uu qabu karoorsaa inni dhiitaa innichi boficha mataa keessa dhidhiita'ee bofaani ati immoo inni dhidhiita'ee jechuudha. So iddoon sun yerootti dubartittii irraa kan dhalatu kan waan ta'eef yerootti Yesuus Kiristoos deebi'ee dhalatutti akka ta'e Kitaabni Qulqulluun dubbataa yeroon isaa ga'ee ilmi dubartittii irraa dhalate achirraa seera jala galfamee jedhamee barreeffameera. Sana booddee hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate waan ta'eef isa jalqaba ilmaan namootaa kuffise iddootti kan deebise gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kakaaratti inni kan biraa boqonnaa 11 waa'ee Nohii boqonnaa 6 irratti hin argitu sababii cubbuutiif adabbiin garaagaraa ta'eera. Waaqayyo karaa garaagaraatiin namoota barbaade jechuudha. Adabee deebisuu barbaadan deebi'an ammas adabee deebisuu barbaadan deebi'an ammas adabee deebisuu barbaadan deebi'an. Sana booddeedha waa'een gara raajummaa kan dhufe raajiitti erguu kan dhufe jechuudha. Malee duraan ofii isaatii jalqaba ta'etti dhaqee achi deebi'ee gogaa isaanitti uwwisee amma immoo achi keessaa gad isaan baasee adabeera. Isaanis immoo tole ani hin jiraanne jechuudha. Ammas immoo amma da'umitti immoo akka maleetti baay'annaan markaba Nohii immoo tolfatee amma isa oolchutti warra kaan immoo hundumaa balleesse. Isaanis immoo akkanatti isaan badan jedhanii qajeelummaatti hin deebine jechuudha. Amma malee akka malee immoo ta'an. Immoo boqonnaa 11 irratti afaan isaa gargar baasee walirraa achi balleesse jechuudha. Okay. Kanaafuu bu'uura isaaniiti jechuudha. Achirratti adda adda baacanii achirratti ilmaan namootaa kan isaan gargar faca'anii deemuu jalqaban jechuudha. Malee yeroo duraa warra ilaalcha tokko warra yaada tokko warra firaa hunduma turanii akka barbaadan namoota ta'uu danda'an. Sana booddee qajeelummaan wannoo walii hidhuu jalqabe garuu waaqayyoo otoo hin ta'in namni waaqayyo waaqeffachuu wajjin waan uumamee fi waaqeffannaa mukaa waaqeffamaa baalatti deebi'ee jechuudha. Waaqayyo akkam akka ta'e waan hin beekneef gargar faca'ee iddoo jiru yuutti inni guddaan olaantummaa waaqayyooti. Namni cubbamaa ta'uu isaati. Haa ta'u malee dhuma irratti immoo abdii qabaachuu isaati jechuudha. Wanti guddaan nuti kana keessaa hubannu. Kaayyoowwan isaanii gurguddaa gaarummaa isaatiitiin immoo boqonnaa 2 irraa booddee caljeetuma waame Abrahaam sana dura waa'een Abrahaam hin barreeffamne qajeeladhaan jenne amantitti qajeelummaatti lakkaa'ameef hin jedhu. Humtuu sana booddee sana dura wanti inni jiru seenan inni qabu. Seenan inni qabu maatii isaarraa waaqa tolfamaa akka waaqeffatan biyya ormaa akka ta'an saba waaqayyoo egaa yeroo sana Abrahaam irraa ka'e fo'annaan ni jedhama Abrahaam irraa ka'eeti bakka itti kophaatti naafee kan jedhame sarraa jechuudha. Kakuun dhagna qabaa isaaf kenname sana booddeedha Abrahaam abbaa keenya jedhamee lakkaa'amuun kan ta'e. Nuti sar'amma dhummaatti Abrahaam abbaa keenya kan jennu karaa amantiitiin inni amanee qajeelummaatti waaqayyo isaa lakkaa'ee barum kakuu moofatu amantiidhaan qajeelaa ta'a jechuudha. Malee wanta seera kan biraa miti. Seerri kakuu moofaa keessatti kenname hundumtuu amantii sana wajjiniin hojjetaa jechuudha. Okay? Malee amantii diigeetu seerri qobaasaa dhaabate yookiin seera dhaabate amantiin immoo diige akkas jechuu miti jechuudha. Kanaaf amantiin humti inni kakuu moofaa keessatti iyyuu namni kan fayyu amantiidhumaan ture. Kan abboomamu amantiidhaan kan qajeelaa ta'u amantiidhaan malee seerichaan miti jechuudha. Namni ofii dhumsaa seera sana eeguu hin dandeenye jechuudha. Waaqayyo garuu warra seera sana eeguu danda'aniif qajeelummaa kenneef. Sababni isaa seera sana eegde taanaan fisuun taatetta jechuudha. Garuu akka namaatti seera sana eeguun hin danda'amne malee jechuudha. Okay, kakuu haaraa keessatti yoo ta'u dandeenye seera eegnee akkam bareedaadha. Garuu nuti dadhabnee otoo hin ta'in beekatuma fannoo goonaati nuti seera eeguu dadhabnee otoo hin ta'in beekatuma goona. Garuu warri kakuu moofaa yaalanii eeganii dadhaban malee akka keenya kana ayyaana fayyane akkasiin godhan. Haa ta'u malee yeroo kakuu moofaa keessa waaqayyo ayyaana namoota fayyisaa amantiidhaan qajeelaa nama godha malee
akkaataa nutti yaadnu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf abboota warri jedhaman wanti isaan jalqabaa isaan sadan sana dura abboonni turaniiru garuu abboota hin jedhamne jechuudha. Bara abbootatti ce'e jechuudha. Akkuma nuti bara moototaa bara beluu jennu amma immoo bara abbootaa ta'e jechuudha. Bara abbootaa keessaa isaan sun sadan beekamoodha. Abrahaam, Yisihaaq fi Yaaqoob jechuudha. Sadan isaanii abboota yookiin immoo paatiriyaarkii warreeman jechuudha. Warri Ortodoksii paatiriyaarkii yeroo miti abboota warri jedhaman isaan sun akka kanaa jechuudha. Kanaaf boqonnaan sun hundumtuu abbootan dhumuu dhumarratti Yoosefidha. Yoosef yeroo baay'ee abboota jalatti hin ba'u wannoon ta'u garuu abbootanii jechuudha. Abbootanii ilmaan Israa'el keessaa Yoosefidha miti inni itti lakkaa'ama. Yoosefidha. Yoosef immoo ilmaan Israa'el 12 itti lakkaa'ame warra 12 keessaa garuu qomoon isaa nama meeqatti lakkaa'ame kan Yoosef. Ilmaan Israa'el 12 yookiin qomoo Israa'el 12 innaa Yoosefin lakkaa'ama. Lakkaa'amu. Qooda isaa eeyyatu lakkaa'ama. Ijoollee isaa keessaa haa ta'u akka. Kanaaf akka kanattidha jechuudha. Isaan inni qomoo lamaan itti lakkaa'ame qooda isaa jechuudha. Itti lakkaa'ame ofiisaati. Kaayyoowwan inni kan biraa kakuudhuma moofaa keessatti iyyuu namni Kiristoos Yesuusin ilaalee fayya ture. Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti seerota keessatti waa'een koo hin jiru jedha jechuudha. Raajota keessatti hin jiru kan inni jedhu macaafota faarfannaa keessatti hin jiru kan jedhu Yesuus Kiristoos kan jiraate otoo hin ta'in Yesuus Kiristoos yeroo sanayyuu namoota fayyisaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo Museen moofaa sibiila diimaa irratti jiranii moofaa sibiila diimaa irratti yeroo baasu inni akka waan Yesuus Kiristoos fannifamee namoota fuuldura namoonni gara fannoo isaa ilaalanii fayyanitti fakkeeffama jechuudha. Garuu namoonni sun bofuma yaniitu mukuma sibiila moorajjii diimaa ta'aniitu lakkaa'u malee Yesuusidha yaniin lakkaa'anii kan fayyisu isa ture jechuudha. Namni bofumaan yakkee bofumaan immoo deebi'ee iddama ture jechuudha. Isumaan immoo fayyaa ture jechuudha. Akka kunoo Kwaaraa keessatti namni yoo waan ta'e waan sana qabanii ajjeesanii yookiin gogaa isaatti tulan wayii waan akkasii jechuudha. Akka sanaadha jechuudha. Namni bofaan iddamee isuma immoo deebi'ee immoo ilaalamee fayyaa ture jechuudha. Kanaafuu kakuuwwan yeroo sana jiran kakuu kan Addaamiif kakatame, kan Noohii kakatame, Abrahaamiin kan kakatame, kakuuwwan sun jiran nuyi wajjin har'a kakuuwwan sun jiru jechuudha. Kakuuwwan isaan sun kakatame akka yeroo sanaatti isaaniif kakatame. Amma Abrahaamiif dhagna qabaatu kakatame garuu dhagna qaba booda sin baay'isa akkanatti godha kan jedhee amma aanan baay'isee qomoo koo baay'isa jedhu yaada keessaa hin qabu jechuudha nama fakkeenyaaf. Garuu eebbi sun nu irra jira jechuudha karaa biraatiin. Addaan miti maqaan isaa. Noohii bidiruu tolfatee oolee eebbi sun amma naanna'ee nu irra jira jechuudha. Akkanattidha. Karaa kanaan karaa qajeelummaa Yesuus hin hordofnee oollaa jechuudha. Abrahaamis akkuma kana amantiidhaan oolee jechuudha. Akkuma kana Addaamis akkuma kana wanti Addaamiif eebbifame akka kanatti nurra jira jechuudha. Inni kakuu moofaa keessa nuti isaa argannu. Kakuu moofaa qo'achuun maal barbaachisa isa irratti ilaalee turre sana boodatti namooti kakuu moofaa keessatti seera uumamaa keessatti amma namooti nama dubbiseef kan kana fakkaatan baay'ee isaanii kan ka'anii amma nuti kan hin kaafne turre baay'atanii jira maqaa namootaa garuu kan ka'an isaan guguddoo kanarraa karaa eebba isaanirraa maal hubannaan jedhu nuuf jireenya keenya barumsa keenya akkuma kana immoo dadhabina mataa isaanirraa maal hubanna fakkeenyaaf Abrahaam waan dogoggore qabaa isarraa maal hubanna Yaaqoob waan dogoggore qabaa isarraa maal hubanna isaanirraa barannaa jechuudha. Addaam waan dogoggore maalirraa qabaa Noohii yoo dogoggoru baate namoota immoo isaanirraa dogoggoran isarraa kanaaf nutis yoo dogoggorre maal taana jedhu isaanirraa barannaa jechuudha. Okay. Gaafii seera uumamaa keessaa yoo qabaatte. Xumurree seera uumamaa? Seera uumamaa xumurre. Daqiiqaa 10 ol odeessineetu. Okay. Gaafii hin qabnu yoo ta'e. Baroonni macaafni kun itti barreeffamu. Akkasuma egaa kaayyoon isaa Okay. Maal jetteetu? Kaayyoon isaa uumamaa fi akkaataa filmoota waaqayyooti jennee yoo fudhanne baroonni macaafni kun itti barreeffaman baroota wal fakkaataadha. Kitaabni inni kun?
Museen jalqabatti Museen silaas keessatti hin dhalanne akkamitti barreesse macaafa sana? Ba'uu keessatti dhalate moo akkamiin? Ba'uu keessatti dhalate Museen. Macaafa seera uumamaa kun immoo ittiin jalqaba kaasee kan turedha. Moo waaqayyo mul'ata kennee fi mul'ataan barreesse? Yohaannis mootummaa waaqayyo galeera yeroo barreessu macaafa sana. Macaafa mul'ata Yohaannis moo? Mul'ata barreesse. Okay. Akkatti barreessan hin beeku. Wanti jettu irraa darbas. Isarratti moo biraa gaaffii biraa? Gaaffis haa ta'u yaadicha irratti haa ta'u. Yaadicha illee jechuun amna yoon keessaa beeku baadhe yaadni biraa fakkeenyaaf kakuu irraa ka'ee kutaawwan barootaa walumaa gala gara kutaawwan torbaatti qoodamu mitiire bara hamaaf gaarii adda baasanii hin beekne baratti hamaaf gaarii adda baasanii beekanii bara mootummaa namaa bara sagalee abdii bara seeraa bara ayyaanaa bara mootummaa waggaa kumaa akkasuma isa boodallee bara baraa kan jedhamutu jira. Isa keessatti amma tarii kakuu moofaa keessatti baay'inaanii kakuu moofaa keessatti kan isaan argaman fakkeenyaaf bara hamaaf gaarii adda baasaniitti hin beekne inni kun bara kufaatiin duraa itti namni hamaaf gaarii adda baasee hin beekne Heewanii fi Addaam baratti hamaaf gaarii adda baasanii hin beekne sanadha. Baratti hamaaf gaarii adda baasanii beekan sana immoo bara biraati. Isa booda immoo riqicha yeroo riqaa Baabiloonii ijaaran sana immoo bara mootummaa namaa jedhamanidha. Isaan kana keessatti amma fakkeenya walitti dhufeenyi kakuu moofaa kana akkamii isa jedhamu wal qabannisaa yookiin immoo walitti dhufeenyisaa akkamii? Egaa inni kun barnoota garaagaraa irratti baratama. Tarii isa kana faana wal qabsiiftee wanti nuun jettu jira isa jedhamudha. Gaaffiidha. Gaaffii. Egaa jira kaa jechuun amma fakkeenyaaf barootuma kana amma tarii kan sirrii miti moo jedhan jiru yookiin sirriidha kan jedhanis jiru. Isa kanarratti ilaallee ilaalcha kana akkamitti fudhannee dabarsa jedhamudha. Gaaffiin kanuma jechaadha. Yaadaanis gaaffiin baay'een qaba. Macaaficha kana na kolfiisaa ture jettaa maal jedhaa? Yaadadhaa jedheetu seerri uumamaa kan barreeffame gaaffilee nuti tokko tokkoon waa'ee dhugaawwan kanneenii qabnu deebisuuf miti jedha. Isinii galee waan nama dubbisu. Kitaabicha na kolfiisaa ture duraan jechuudha. Inni barreessichi kitaabichaas akkasumatti yaadda'eera. Gaaffiin akka jiru waan beekuuf jechuudha. Ani kan inni darbeef qaba. Waa'ee baraa qaba. Seerri uumamaa bara meeqa barreeffame? Kutaawwan akkamitti qoodama? Ga'eewwan maal jedhan asxawaasoo ni jedhama jechuudha. Ga'ee jechuudha. Ga'een seera uumamaa maalidha? Isa jedhu kana hundumaa qaba. Isa kanarraa utaalee isinii kaasee jechuudha. Maaliif isa kana akka barannuuf midhaan kan hin barbaadanne kun sadarkaa teewooloojiitii lammaffaa diteeliidhaan ta'anii barachuudhaaf isa kana innaa qo'attan kitaaba isaa isinii kan erga yoo barbaaddan kitaaba kan faantuu fa'ii bira jiru jira kennaan fa'ii bira jiru kitaaba lama moo sadii waan akkasiin natti ergame hin ta'u ani amaariffaan qaba ture yeroo darbee isinitti agarsiise. Kan amaariffa kanan qaba kun immoo kan teewooloojii warra Itoophiyaa kan waldaa mulwangeeliti. So inni kun baay'eedhaan sadarkaa teewooloojiitii gadi fageenyaan qaba. Ani amma gadi fageenya isaa hin barbaanne akkuma Luqaas qo'achaa turretti Luqaas sammuu keenya keessaa orjinaala isaa baranne tokko tokkoon tiksiin kumaa jechuudha. Irbataan akkana ishiin akka jettan immoo akkana jennee irratti walii gallee baane. So akka kanaa ilaalchawwan as keessa jiran hundumaa fidee sammuutti isin naquun barbaanne. Ilaalchawwan akkasii isin intarneetii irra barbaada, kitaabota irra kun barbaada, waan akkasii gaarii miti. Garuu ofii kooti waan itti amanuuf itti namanne waan qabu jechaadha. Waa'ee baraa fakkeenyaa fi isin otoo dhufeensi irra deebi'eera. Har'as irra deebi'ee yeroo darbisee tokkoffaa si'a lammaffaattis irra deebi'eera laala. YouTube irra seenatti ilaala. Waa'ee barichaa anama fakkeenyaaf bara barreeffamuu isaa baay'ee mannoo komiti. Samma immoo hir'asaan jedhee
inni kun qo'annaadhaan hamma naatti macaafa qulqulluu qo'attu amma manaatti seera wannoodha. Amma manaatti immoo wannoodha. Boqonnaa manaatti amma manaatti immoo wannoodha. Kanaafuu kitaaba kana iddoo manaatti qoodee yoo kaa'ee naa galaa jetteetu akka itti ijoollee kee barsiifta. Namni kan biraas akkasi. Kanas akkasi. Kanaaf namatu gargar qoode isaan kana hundumaa jechuudha. Nama fakkeenya waa'ee kitaabicha sanaa waa'ee yericha sanaatii hundumaa qaba. Indoom koorsii kan fudhannee sartikeetti isaa qabu jira jechuudha. Waa'ee barootaa keessumattuu. Bara waggaa manaa kaasee amma manaatti bara eebeluu bara manaa bara moototaa mal jedhee jechuudha baricha isaa kaalkuleetii godhanii baroota sana jalatti immoo kitaabota kanatu barreeffamee kan jiraachaa turan eebeluu fa'idha mootiin isaa eebeluu ture jedhee hunduma isaa kan qabu jechuudha. Garuu inni kun ammatti oriijinaala sagalee waaqayyoo sanaatti nu fayyadu inni beekumsa jeeneraalitii fi hubannaa gadi fagoodha nu fayyada waan ta'eef isa kana yoo irra deemnee fagaanne yeroo sana immoo yeroo gadi fagaattanii qo'attan barichi maalii akka ta'e isinii galaa jechuudha. Fakkeenyaaf tilmaamaa fi seerri uumamaa bara 1,000 fi gara 500 kaasee barreeffameera. Jireenyiin kuni waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin dura seerri uumamaa kan inni barreeffamuu jalqabe amma fakkeenyaaf seera ba'uu boodadha. Miti Museetu barreesse yoo jenne ba'uu boodatti dhalate. Museen immoo ba'uudhaan booda callisee hin barreessine seericha kana. Kan barreesse kakuu mana maqaan isaa lafa onaattidha. Malee amma Museen lafa onaa dacee hin jiraanne tokkoffaa. Lafa onaa dacee yoo reedii hin galle biyya kakuutti biyya galee achitti galee barreesse jechuun hin dandeenye. Lafa onaatti immoo barreesse yoo jenneen fakkaata. Seerri yeroo fudhate yeroo waaqayyo isatti dubbachaa ture isatti haasa'aa ture. Warra Gibxii yeroo jiraatu umuriin isaa 40 yeroo waa barreessuudhaaf ta'u gin umuriin isaa 40 gini waaqayyo itti dubbachuu hin jalqabne. Yeroo sanatti barreessuu hin danda'u jechuudha. Achi kaasee waggaa 40 kan ta'u warra mucaa fuudhee horatee haadha manaa horii wannoo namaa tikse waaqayyo itti hin dubbanne. Sababii kanaatiif hin barreesse hin jennu waggaa 80 keessaa balleessine mitiidhe. Kanaafuu waaqayyo guyyaatti dubbate sanarraa kaasee achirraa kaasee boomma dhaqee saba sana wannoo seera keessa deebii xumuree ofii isaatii du'utti jidduu kanatti barreeffame jechuudha magaa kaalkuleeshiniin isaa. Kanaaf namoonni kan itti walii galan bara 1,100 fi 1,500 irraa kaasee amma dhaloota Yesuus Kiristoos dura bara 400 gidduuttidha kitaabonni seenaa kakuu moofaaf keessaa qaban hundumtuu kan itti dhumanii. Amma kitaabni Milkiyaas gara 400tti kitaabni Musee immoo gara 1,500 irraa kaasee jalqabee jedhu jechuudha. Kanaafis isaan kana hundumaa baratti barreeffame yoo wannoo ittan akka namoonni itti walii galanitti lakkoofsicha isaas ni erguu danda'a jechuudha yookiin kitaaba isaa keessa dubbiftan malee ani bara ammasii barreeffame jedhee waan mangeela irraa argaa waan hin qabneef isa kana yeroo darbeetti meera akkamitti barichi kaalkuleetii akka ta'u namoonni amma dhaloota Kiristoos dura bara manaa jennaa jedhan maalirraa fidanii akkas jedhu jechuudha. Museen immoo kan barreesse macaafa qulqulluu hafuura waaqayyootiin duubatti deebi'ee barreesseen jedhee amanaan akka itti namanaa malee ragaa garaagaraa irraa barreeffate yeroo baay'ee amantii koomiti jechuudha. Haa ta'u malee waan inni barreesse keessatti baay'ee diteelii baay'ee wannoo kakuu haaraa keessatti kallattii yaadne Yesuus Kiristoos itti walii galee xiksii kan keessaa fudhate ragaa kan keessaa fudhate bartoonni warri kan biraa hundumtuu keessaa kan fayyadaman namoonni amma dhumaatti kan ittiin jiraachaa turan namoonni waaqayyo akka seeratti ittiin jiraachaa waan turanii fi dhugummaa isaatti walii galaa garuu Museen duubatti garagaleetu barreessee jedhudha waa'ee jalqaba dhaloota jalqaba uumama lafaa irraa kaasee jechuudha akkattiidha. Egaa waa'ee illustireeshinii waa'ee inspaareeshinii waa'ee maalootaa isa duubatti deemnee barachuun warra ta'e yaadu amma ni oriijinaalumsaa asuma as keessa jiru barannaa seeru. Inni taanu ba'uudha seera ba'uuti. Seerri ba'uu walumaa gala hiikaan isaa ba'uudhuma bakka waan biraa miti jechuudha. Amma seera uumamaa yeroo jennu jalqaba jenne miti. Hiikaan isaa jalqaba jechuudha. Seera uumamaa jechuun uumama jalqaba waan hundumaati jechuudha. Seera ba'uun immoo ba'uudha. Ba'uunsaa mawxaati isa jennu jechuudha. Ba'uu bakka ba'uu kallattumaan qaamumaan keessaa ba'uu jechuudha. Ba'uun kun faasikaa wajjin kallattii rileeshinii qaba. Walitti dhufeenyi isaas ni kallattii faasikaa wajjin kan isaan ba'an immoo seerri uumamaa dhaqee saba sana fuudhee Gibxiitti gadi buusee xumura. Yaadattu dhuma irratti fuudhee Yaaqoob miti maqaan isaa Yoosefii biyya sana keessatti gadi bu'ee gadi gurguramee Gibxiitti gadi fudhatanii akka itti akkas ta'e akkasii jedhetu xumura. Seerri ba'uu immoo akka itti bara sana Yaaqoob miti Yoosef achi jiraayyuu achirraa immoo kana booddee Museen immoo dhalatee achirraa immoo Yaaqoob immoo sana booddee akka itti maatii isaa achitti fudhatedha. Maatiin isaa zarii Yaaqoobii akkas gadi bu'anii jedha. Boqonnaa lama meeqattidha immoo Museen immoo jedheetu akka Museen immoo dhalate kaa'aa jechuudha. Sana booddee waggoota amma gaa gidduu kana waggaa meeqa jira jechuudha. Seera ba'uu fi seera uumamaa gidduu.
seera bahu uumamaa gidduu waggaa meeqa jira jechuudha tilmaame. Maal taatanii? Gidduu sana lama kan hin barreeffamne xarzii sana lamaan gidduu waggaa meeqatu jira? Okay, amma gaa kitaaba qulqulluu qottan deebi'aa jechuudha. Akka yeroo fudhannee dubbisuu qabna jechuudha. Akka kanatti deemuu hin dandeenye ta'e yeroo fudhannee dubbisuu qabna jechuudha. Anillee kitaaba irraa isin dubbisisuu hin barbaadu. Isintu yeroo bitti dheeresse. Okay. Seera boqonnaa, seera uumamaa boqonnaa. Okay. Seerri uumamaa wannoon gadi bu'ee maqaan isaa Yoosef gadi bu'ee miti Gibxitti jechuudha. Yoosef gadi bu'ee warri zarii isaati. Boqonnaa 50 irratti Yaaqoob miti Yoosef akkuma abbaan isaa himatetti isa gaggeessuu isaa jedha. Kan du'e jechuudha. Inni dhumaa immoo dhaamsa Yoosef du'a isaa duraa wannoo godhee dhaammateedha. Namichi inni fudhatanii ba'an sun eeyoonni iyyuu gaafa du'e seera uumamaa keessatti innaa booji'aa innaa ba'an namicha reeffa isaa fudhatanii ba'an. Lafee isaa fudhatanii ba'an jechuudha. Yeah, okay. So Yoosef kun isuma abjuu abjoote miti warra Gibxitti gadi bu'ee achitti gurguramee abjuu abjootee maal jedhe jechuudha. Yoosefis. Kana booddee maatii isaa biyya Gibxitti gadi fudhate miti abbaan isaas awwaalamee ofii isaatis immoo dulloomee du'ee wannoo jedheedha. Asitti kun kana booddee qoricha makanii kaa'anii jedha garuu biyya Gibxitti gadi warra bu'an qomoo nama meeqa inni yeroo darbe. Baay'ee qomee barbaadame ilmaan wannoo jechuudha ilmaana Yaaqoob. Okay. Sana booda biyya Gibxitti isaan gadi bu'an jedheetu xumuraa jechuudha. Nama amma kanaa turaniyyuu jedhee. Namoonni Israa'el biyya Gibxitti kurfamuu isaanii jedheetu boqonnum lama irratti immoo dhaloota Musee jedha jechuudha. Kanaafuu seera uumamaa sana keessatti boqonnaa seera uumamaa kanaa gidduutii fi isaan kana gidduu bara meeqatu jiraan jedheen. Amma boqonnaa ishiin tokkitti wal qabsiisuudhaaf amma seera uumamaa wal qabsiisuuf malee already namichi ilmaan isaa isaan sun already biyya Gibxii jiru. Maatii isaa achitti fudhate miti Yoosef. Maatiin isaa wannoo bitachuu hin dandeenye isaan daakuu bitachuu dhaqanii jalqaba jechuudha. Daakuu bitachuu dhaqanii achitti isaanitti mul'ate obboloota isaa ta'e akka ta'e beeksisee maatii isaa biratti fudhate waan hundumaa godhee garuu warri ofiishaalii gadi bu'anii qomoon isaanii amma turanii jedhetu boqonnaa lamatti immoo Museetu dhalateedha. Okay, so kana gidduutti bara 400 tura jechuudha. Waggaa meeqa booji'aman jedha wannoon. Waggaa meeqa biyya Gibxii turan jennaan lallabnu jechuudha. Waggaa 450 jenna miti. Kanaafuu waggaa 450 jenna jechuun sabni Israa'el gadi bu'ee biyya Gibxitti gadi bu'an iddoo jedhu irraa kaasee amma dhaqee iddoo isaan ba'anitti 400 wayii jechuudha. Kanaaf tilmaamamu waggaa 400tu gidduu kana jira jennee wannoo jechuudha qabachuu dandeenya jechuudha. Hin barroofamne nama waggaan 400 sun akkatti akka isaan jiraatan akkamitti akka isaan xuubiidhaan akkasitti isaan maal jedhan siistamni isaa muluun hin barroofne. Garuu siistamni isaa kan barreeffame edda Museen dhalate qofa umurii isaan waggaa amma 40 inni ga'utti achi immoo deebi'ee amma inni biyya ormaa dhaqee wannoo tiksutti inni galee achi immoo deebi'ee amma immoo inni isaan bilisa isaan baasutti kan barreeffame isaan kana malee kan hin barreeffamne isaa baay'eedha jechuudha. Edda mucaan sun gadi bu'ee wannoo godhee maatii isaa achitti fudhatee achirraa kaasee isaanis hin du'anii gidduu kanatti wannoo baay'eetu jira jechuudha. Gaaffii baay'eetu jira. Waggaa 400 achitti turan jedha waan ta'eef jechuudha.
waggaa 100 sana gidduutti hojiin isaanii jireenya isaanii kana fakkaataa garuu gaaf gadi bu'anii booddee gaafa immoo achi baanu namoota meeqa turan? Namoota 500,000 500,000 yoo ta'ani waggaa amma kanaa gidduutti kan du'e kan jiraate dhaloonni arfaffaan isaanii amma kana baay'atu jechuudha. Kanaaf namni tokko horii amma kana baay'achuudhaaf tilmaamaan waggaa amma kanatti fudhatee jechuudha. Isa kanayyuu immoo waaqayyotu isaan baay'isee akka warra Gibxii otoo hin ta'in jedhaa warri Gibxii kallattii garaagaraatti isaan fixaa isaan rakkisaa isaan gidirsaa akka turan waan barbaachisaa isaan dhowwaa akka turan kun walumaa galatti ba'uu isa jennu boqonnaa 12 isa waa'ee Faasikaa irraa fudhatame jechuudha. Kanaafuu achi keessatti kan nuti barannu Museen akkamitti wannoo jedhee akkamitti dhalate waaqayyo akkamitti Musee oolchee Museen akkamitti dhaqee biyya ormaatti akkamitti akka inni baqate mana mootitti guddate waggaan isaa immoo gara 40 ga'u biyya ormaatti baqate waggaan isaa 40 inni gara biyya ormaatti baqatu maaliif akkamitti kaalkuleete kan godhe hin beeku achitti baqate achitti fuudhee achitti jireenya isaanii jiraatee waggaa 80 kan ta'u waaqayyotti dubbatee dhufee achi isaan bilisa baasee waggaa 120tti du'e miti 40 akka qoonnaa 40 isaan lafa onaa keessa isaan gaggeessee du'e jechuudha. Kanaaf guutummaatti olaantummaan namni guddaan mul'atu seera ba'uu keessatti Museedha. Wanti guddaan mul'atu seerri yeroo jalqabaatiif kennamee sabni Israa'el bifa kanaatiin waaqeffannaa haa jalqabu waaqayyoon lafa onaatti dhannee waaqeffannaa yammiti. Boqonnaa 15 ilaalaa boqonnaa 14 galaana diimaa ce'an ilaalaa. Kanaafuu dhaqneetu waaqeffannaa yeroo jalqabaatiif waaqeffannaan innaa ofiishaalii ta'ee seerri kennamee akkaataa waaqeffannaa kitaabni isaanii kennamee abboommi isaanii kennamee akkanatti jiraattu akkanatti duutu isaan jedhamee jechuudha. Akkuma haqatti yoo kun ta'e hinduutuu kun taatee hin jiraattu waa lama qofa godhe amma immoo gadi tarreessee fi akka nama dubbifamutti akka galuufitti seera isaanii akka beekanitti waaqayyo taabota wanti guddaan nuti haaraa arginu saanduqa kakuu yookiin abboommii kennuudha. Boqonnaa meeqatti 20 irratti miti kennuudha jechuudha. Kanaaf bakki isaanii beekamaan inni tokko biyya Gibxiiti inni isaan iddoo Museen deemee biyya biyyuu Musee sanaadha. Inni kaan immoo lafa onaati Siinaadha. Siinaa kaasee kan isaan itti deeman achi lafa kana'aanii jechuudha. Kanaaf jechoonni bebbeekamoon bakki guddaan iddoo qaban isaan kanaa jechuudha. Okay. Kana booddee achuma jalatti lagaate qaaqinii waan akkatti isaan biyya Gibxii keessaa ba'an dinqii garaagaraa akkamitti akka baase waaqayyo gostaatti maaliitiin akka baase dha'ichaawwan kurnan sana kan hundumtuu qo'annu isaan kana dhagini seera ba'uu keessatti ijoo isaan guddaan isaan kanaadha jechuudha. Okay. Kana booddee waaqayyo kakuu isaaniif galee abboommiiwwan kurnan sana jalatti immoo abboommii baay'ee qabna. Garuu walumaa gala abboommiiwwan kurnan suni iddoo lamatti immoo kakuu haaraa keessatti innaa dhuftan abboommii jaalalaa inni iddoo lamatti qabna jaalala waaqayyoo fi jaalala namaa jenna walumaa galatti jaalalaan xumuramuu jennetu kabarii goonee xumurre Yesuus Kiristoos amma nu jaallatee biyya lafaatti dhufee fannifamee du'e kana bakka jaalalli kana caalu hin jiru. Kanaaf abboommiiwwan san guutummaatti kan eeguu danda'e Yesuus qofaadha jechuudha. Namoonni sun yeroo sana abboommii sana eeguu dadhabanii hin rukutamu. Sababii kanaatiif deemsa guyyaa 40 kan ture waggaa 40tti fudhate. Haa ta'u iyyuu malee kopheen sana ture uffanni isaanii uffatum sana ture xiqqateen hin jiru waggaa 40 guutuu uffisiisa otoo hin geeddaratiin turanii isaan beeku malee jechuudha. Okay. Kana booddee ba'uun jennu garbummaa jalaayi kaalkuleetii kallattiidhaan jechuudha garbummaa jalaayi har'a faarfannaa keenya innaa faarfannu garbummaa jalaannaa baane dirqama Gibxii maqaa dha'uu qabnaa dhagaafin. Sabni suni Gibxii jalaa ba'an nuti warra Itoophiyaa akkuma jeneraalittu hin booji'amne boojuus hin qabnu Israa'elis miti tarii immoo noormaalii otoo illee ta'es immoo isa yeroo sana bilisa nu baase sanaan deebinee gana Baabiloonitti galleerra waan ta'eef jayyannaa amma kanaan qabu jechuudha. Kanaaf saba sanaadha. Gina akka kan keenyatti maal gochuu qabna? Seexana jalaan bilisa ba'ee biyya lafaa jalaan bilisa ba'ee waaqayyo bilisa na baasee Yesuus bilisa na baasee jennee na fayyise amma barbadaatti malee kan keenya amma gaafa akkasitti amma gaafa akkanaatti amma gaafa yeroo murtaa'ee deebi'ee immoo Baabiloonitti gad dhufnu sanatti miti jechuudha. Kanaaf nuti qajeelummaa keenya kan argannu si'a 10 illee yoo kufnesu kufaatii keenya sanaan deebinee Yesuus Kiristoositti deebi'uudhaan si'a 7-8 qajeelaa taana jechuudha ammas deebineetu. Isaanii kufaan irraa kufan bakka xumuraman handhaabamanii kana booddee immoo karaa biraa barbaadaman malee karaa sanaan deebanii fayyummoo hin danda'an jechuudha. Okay. Kana booddee waa'ee waaqayyooti waaqayyo akkamitti isaanii wajjin jira ture wanti guddaan immoo waaqayyo isaanii wajjin jiraachuu akkamitti cheekii godhu. Guyyaa utubaa duumessaan guddaan. Halkan ibiddaan fuuldura deemaa yoo isin dhaabatan dhaabatu yoo deemin deemu daandii isaatti agarsiisa waa tokko hin beekanii guyyaa immoo
utubaa duumessaati. Duumessaan ka'a iddoonni qubateen qubatu iddoonni deemen deemaa yoo ta'u baate akkasiidha. Waaqayyotu gaggeessa jechuudha. Akkuma kanaan Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti ifa keenya karaa keenya daandii isarra deemna karaa dhugaa jireenya inni ifa keenya sana booddee immoo amma bara baraatti amma kaasee si wajjinan jiran sodaatina. Akka kanatti kakuu haaraa keessatti immoo nu gaggeessa. Okay, boqonnaan 12 ba'uudha inni boqonnaan 22 immoo waa'ee seeratti boqonnaan 20 waa'ee seeratti inni iddoo guddoon isaan kanadha. Kiikiin isaanii kan isaan jiran jechuudha. Okay. Galaanonni keessaa maqaan galaana inni guddaan inni tokkicha beekamaan maal kami? Yeroo baanu galaanichi kami? Galaana diimaa Eertiraa maal jedhee irbasaanii galaana warra Eertiraa galaana diimaadha. Akka inni kun iddoo guddaadha jechuudha. Tulluun Siinaa iddoo guddaa inni duraanii galaanni isa kanaadha. Okay. Itti gaafatamummaan namaa achirraa kan nuti barannu Waaqayyo yeroo tokko fannoo keenyaaf gatii deemu kennaa amma fara'oon irraa kan barannu yoo otoo abboomamee tolee isa kana gallakkise akka salphaatti gadhee waan jedheef itti gaafatamummaa isaa fudhatee rukutamee nama warra kaan illee rukuchiise akkuma kana immoo tolee yoo ji'an sabni sun eebba nyaatu turanii yoo anis akka itti rukutamu turanii jechuudha. Okay, mataa kan biraa Waaqayyo mata ofiisaa immoo rukuttaansaa amma inni isa Waaqayyo cunqurse caalatti akka inni guddatuuf Waaqayyo ofiisaa mataa jabeesse jechuudha. Yeroo baay'ee Waaqayyo nuyi fillolan yeroo jennu Waaqayyo diina keenya mataa gaaf nutti jabeessu rukuttaansaa amma nuti rakkanne amma nu giddise caalatti Waaqayyo akka isa giddisuudhaaf mataatti jabaataa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti mataa nutti jabaachuu qofa argina. Okay. Kanaaf seera ba'uu sana tootaalii aayidiyaan isaa nuuf hin galle gubbaan isaa nuuf hin galle seerri kennamuun isaa nuuf hin galle yoo ta'e seera jalqabaa yoo fudhate Museedha. Kakuu haaraa keessatti ayyaana fayyuu keenya nuuf hin galu jechuudha. Okay. Seera ba'uu keessatti gaaffii yoo qabaatte. Seera ba'uu keessatti gaaffii yoo qabaatte. Seera ba'uu keessatti gaaffii namni qabu hin jiru. Seera ba'uu keessatti nagaan gooftaasiniif haa ta'u. Silaa Waaqayyo gooftaa saba sana silaa namtichi inni gadhiisuu dide silaa bakka inni gadhiisuu didetti Waaqayyo gooftaan immoo maaliif mataa mootichaa jabeessuu danda'e otoo laaffisee harkaa baasee hin danda'u ture. Maaliif mataa isaa micciiruu danda'e? Micciiree immoo dheecha 11 kana madadaadha nama rukututti maaliif sammuu isaa micciiruu danda'e? Okay. Maal isin jedhee amma deebisaa? Maal deebisaa dhageessisa? Dhageera deebisaa akka irratti mul'atu. Akka Waaqayyoo akka dha'ichisaa isa inni isaan gidirsee waggaa 400 ol isaan rakkisee dha'ichisaa dha'ichi mootichaa fi saba isaatii jechuudha. Isa caaluudhaaf kan inni mataa jabeesse. Waaqayyoo irreetti mul'isuuf itti rukutuuf isaan haaloo ba'uuf qabeenya isaanii irraa fudhatan hin jenne yeroo darbe yaadattanii. Yaa kan isaan saamaa turan caala isaan guyyaa sana nama miliyoona walakkaan irraa ergifatanii irraa fudhatanii ba'an ture caala jechuudha. Waggaa kana keessatti. Okay. Sababii kanaatiif mataa jabeessee jechuudha. Akka inni tole yoo jedhe immoo hin rukutamu galaana qarqara dhaqee achitti hin dhumu hin badu seenaan isaanii lafarra. Otoo gallakkisee jiraate jechuudha. Garuu Waaqayyoo isaan kana hundumaa deebisee isaan adabuudhaaf jechuudha. Okay. Kanaaf seerri guddaa amma ba'uu keessatti seerri kennamuu isaati inni guddaan isaa seerri kennamuu isaati. Inni guddaan seerri kennamuu isaati. Kana booddee Waaqayyo seera sanaan ka'ee isaan gaggeessu waa'een taabotaa hin jira waa'een maal hin jira. Garuu inni itti aanu seera Lewwotaati miti. Okay. Seera Lewwotaa. Akka isaan akka amma fakkeenyaaf seera uumamaa jalqaba inni seera ba'uudha inni. Seera Lewwotaa maal jechuun gaariidha. Jireenya qulqullummaa. Jireenya qulqullummaa. Kan biraa wanti si yaadattan jira wanti yaada keessan keessatti akka ittiin qabachuudhaaf jechuudha nu galuudhaaf waa'ee haalli isaa jechuudha.
akkasuma immoo aarsaawwan garaagaraa achi keessatti waan mul'atuuf namoonni karaa aarsaa kanaatiin waaqayyoon qunnamatu. Akkana kana yoo jenne nuu gala jechuudha. Amma aayidiyaan isaa otoo malee kitaaba beekuu baanne iddoo kamii baafanna seeru waa'ee aarsaa, waa'ee araaraa, waa'ee qulqullummaa, waa'ee kanaa, waa'ee sanaa, waa'ee seera mana waaqayyoo guutummaatti fi irra caalatti walumaa galatti guutummaatti kan qabu isaa kana. Seera Leewwotaati. Inni kun dhimma hafuuraati jechuudha. Bakka dhimma hafuuraa, dhimma waaqayyoo fi namoota gidduutti wannoo akkamitti namoonni namootaaf akkamitti araarsuu akka qaban. Namoonni araarsan kun immoo amma luboota wanti luboota Leewwota jechuun mataan isaanii luboota warra waaqayyo isaan fo'ate inni kunis fo'annaadha. Waaqayyotu gareen kun kanaan tajaajiltu jedheen. Gareen kun lolaan tajaajiltu, gareen kun immoo mana waaqayyoo waan laallatuun hafuuran tajaajiltu, waa'ee waaqeffannaa, waa'ee aarsaa, waa'ee xaanaa, waa'ee mannoo akkamitti ol baanii akkamitti akka galan, akkamitti akka uffatan, uffanni isaanii maal akka fakkaachuu qabu, akkamitti akka qulleeffatan hunduma isaanii inni kun kan sabaa caala seerri isaa inni guddaan kan warra tajaajiltoota jechuudha. Kan warra luboota. Okay. Boqonnaa isaa keessa ilaala aarsaan gosa meeqa akka jiru cubbuun yakki maal akka ta'e yeroo darbeessatti waan ta'e haasaa kan turre yakki maanni cubbuu maanni kan jiru aarsaa sababii yakkaa sababii cubbuu aarsaa midhaan namni bakka isaan kun seera kan isaanii kan isaan qo'atan isa kana jechuudha. Ofii isaanii isa kana jechuudha seera isaan kanaaf ba'e. Seerri inni baquun inni kun hundumtuu akkuma jiru ta'e inni kuni ispeesikaalii akkaataa isaan jireenya isaanii hojii isaanii tajaajila isaanii ittiin gaggeeffatan warra mana waaqayyoo kana keessaa hojjetaniif ba'ee jechuudha. Isaan kanatu waa'ee macaafaa, waa'ee seeraa, waa'ee waaqayyoo, waa'ee dhimma hafuura fakkaatu hundumaa kan sirreessu isa kana. Kakuu haaraa miti, kakuu immoo keessaa bara moototaa, bara daawwitii, bara warra kaanii ilaala. Yoo rakkoon tokko isaan qunname wayyoo bakka waan tokkas ta'e waan ta'eef nama leewwii tokkos nu waamati akkas godhaa akkana godhaa jedhu jechuudha. Karaa isaa malee hin danda'amu waaqayyo jara kana filateera bakka. Inni kun fo'annaa waaqayyooti. Leewwii waan akkas ta'eef akkana ta'e miti garuu isa dhaqaa dubbisa. Leewwiin eenyunni? Okay, Leewwiin Aaroonii kan biraa? Maatiyoos hin jettanii? Leewwiin eenyun? Ilma eenyuti? Maqaan akkana jira ijoollee wannoo keessa ijoollee Yaaqoob 12 keessa. Akkasumatti qabachuun wayyuu akkanuma salphatutti saqa. Leewwiin ilma Yaaqoobiti. Gareen isaanii zariin isaa hundumtuu kan isaan tajaajilan dhimma lubaa hangafa lubaa tajaajiltoota mana qulqullummaa faarfannoota mannoo warra akkasitti tajaajilanidha jechuudha. Ilaalaa dhaqaati warri kaan hojii humnaa kan hojjetan jiru warri kaan kan lolan jiru warri kaan kan wannoo hundumtuu gahee mataa isaanii qabu. Garuu isaan kun siistamni Museenoo zarii eenyuti? Obboleessa Arooniiti. Aroon immoo hangafa lubaatiiti hin ta'u. So isaan kun zarii sanarraa dhufan jechuudha. Zarii sanarraa dhufan. Okay, dhaqaa laalaa jechuudha. Eenyu maqaan isaa Ermiyaas kan nuti jenne dhaqaa laalaa. Mucaa Izraa dhaqaa laalaa. Kakuu haaraa keessattis immoo Zakkaariyaas ba'ii dhaqaa laalaa. Isaan kun hundumti isaanii warri waa'ee akkasii dhaqan jarri bakka hin jiru wanta akkanaa akka ammaa kanaa nuti hundumtuu luboota mana waaqayyooti jechuu hin dandeenyu jechuudha yeroo sana. Gahee isaaniiti waaqayyo isaanii kenne waaqayyo karaa isaaniitu hojjechiifataa iyyuu fo'annaansaa akka kanaadha jechuudha. Okay, waa'ee seericharraa waa'ee gaara Siinaa irratti kan raawwatame amma bakka isaas fudhattanii deemuu dandeessu akkasiin eegalu jechuudha. Fakkeenyaaf seerri ba'uu boqonnaan manaa irratti dhuma yeroo dhumu jarri sabni Israa'el iddoo akkanaa jiru jettanii jalqabdu. Fakkeenyaaf Iyyaasuu yeroo kaatan ka'a bakka kaanee gamatti ceenaa jedhee jalqaba fudhattanii ilaaltan ta'e. Iyyaasuun Yordaanos ceesee miti saba sana. Kanaafuu seerri keessa deebii yeroo xumuramu sabni dachaa akkanaa iddoo akkanaa buufatanii taa'uyyuu Yordaanos gamatti ilaalaa taa'u jechuudha jarri sun. Kanaaf bakka isaa yoo qabattanii akka salphaatti namni yeroo tajaajilu yookiin yeroo tajaajiluudhaaf kaatan seenan tokko sammuu keessatti dhufe yoo ta'e, yeroon kun yeroo seera fudhatanii namni seera eessatti fudhate Museen tulluu Siinaa irratti. Otoo seera fudhatanii namni yeroo isaan faarfatanii faasikaa waaqeffatanii iddoo akkanaatti. Lakki faasikaa waaqeffatanii iddoo akkanaa iddoo akkasiitti dhamiti inni kun edda Museen tulluurraa bahee iddoo akkasiitti dhaqanii qubatanii jenna jechuudha. Kanaaf iddoo isaa hojii yoo qabatan akka salphaattis nu gargaaruu hin danda'a jechuudha. Inni kun kanaafuu seera
waa'ee aarsaa, waa'ee mana waaqayyo, waa'ee qulqullummaa, waa'een qulqullummaa sila kanuma jechuudha. Walumaa galatti namni qulqullummaa akka deemu walii isaa wajjin waaqayyo wajjin akka jiraatudha jechuudha. Seera qabeessa akkaataa ta'e waaqayyo wajjin tokkummaa akkamitti akka uumu, walumaa galatti immoo jireenya qulqullummaa waaqayyo wajjin akkamitti namni jiraachuu akka qabu jechuudha. Walii isaanii gidduutti illee dhaqaa dubbisaa illee akkatti illee seerota garaagaraa jechuudha. Akkaataa inni ittiin nyaatan, akkaataa ittiin dhugan, akkaataa kakuu haaraa keessatti illee dhufee kan nu rakkisu baay'ee isaa jechuudha. Dubartiin yoo deessu akkamatti maal akka ta'e maal akka namni yoo garaan dubartii yoo ishiin hin deenye durbi yoo garaan dhukkube akkas jedhu namni yoo dhukkuba akkanaa qabaate akkas jedhu nama wajjin illee waliigaltee mana keessaa waliigaltee alaa jechuudha. Nama wajjin ollaa wajjin akkamitti namni jiraachuu akka danda'u ilaala isaan kan hundumaa jechuudha. Waa'een araaraa jira. Waa'een araaraa kitaaba keessatti yeroo 40 ol yookiin 45 ol caqasameedha. Waa'ee lubaa jira. Waa'een aarsaa jira. Isaan kun irruma deddeebi'ee. Okay. Waa'ee qulqullummaa waaqayyo. Qiddisinaa lagzaabeer isa jedhamu tokko yaadattu? Qulqullummaa qulqullummaa waa'ee qulqullummaa kan ibsuutti. Qulqulloota ta'a jiree leewwatuma keessatti. Leewwata ta'a kakuu haaraa keessatti akkuma kana garuu qulqullummaan waaqayyoof jedhanii kan barreeffatan maal ture hubattu yaadattu? Qiddisinaa lagzaabeer jedhanii girgiddaatti laxxafu. Okay, akkaataa uffanni isaaniitti hojjetamu ilaalaa uffata isaanii dirata fuula duraarratti maaltu akka barreeffame shaashara wayyaa isaanii irratti meeqa lakkoofsa meeqa akka ta'e hundumaa ilaalaa barreeffama qiddisinaa lagzaabeer jedhus yoo ofirraa qabu ta'e ilaalaa. So akkasitti tajaajiluu ture jechuudha. Inni kun seera leewwotaati. Walumaa galatti boqonnaa baay'ee qabaa. Akkaataa ayyaana waggaa araaraa kan inni jedhu kakuu haaraa keessatti guutummaa irratti isaan kun gara fuulatti jijjiiramee yeroo ilaallu waa'een araaraa, waa'een isaan kana waa'ee fayyinaa akkamitti waaqayyoo nama akka araarse Yesuus Kiristoos ofii isaa namoota wajjin akkamitti akka araarse bara baraan luba ta'e akkamitti kan dhaabatu. Inni kun hundumtuu seera kana keessa jira. Seerota kana immoo fuutanii kakuu haaraa keessaa Ibroota keessa yoo geessanii akkuma jirutti akkaataa isaan ittiin aarsaa dhiyeessan, akkatti qalma dhiyeessan, akkaataa torseenan, akkatti ba'an, akkamitti waan jedhu akkuma kanatti immoo Yesuus Kiristoos akkamitti nuyi akka wannoo jedhe waggaatti akkamitti aarsaa akka dhiyeessu bara baraan cubbuun keenya akka nu dhiifame si'a tokkoof amma dhumaatti kan ta'u akka aarsaa dhiyeesse kana booddee aarsan biraa akka hin jirre waa'een taabotaa waa'een sanaa kun amma kana boodatti waa'ee isaa akka hin taane isaan kana hundumaa immoo macaafni Ibrootaa kaa'aa jechuudha. Kanaafuu macaafa Ibrootaa eenyutu barreessettanii? Baay'een hin beekamu jedhan namni tokko tokko Phaawulos ta'uu danda'u jedhama. Ibroota jechuun maal? Ibroonni sabuma Israa'elidha. Ibroota jechuun sabuma sana miti? Sanaa fi amma macaafa Ibrootaa waa'eedhuma kanaa haasaa jechuudha. Waa'eedhuma akkuma kakuu haaraa wanti guddaa wal bira qabee amansiisuu isaati jechuudha. Jarri sun jarri akkanatti seera amma sanaa qaban sun sirna mataa isaanii qaban akka salphaatti sarmanii kakuu haaraa fudhachuun isaanitti ulfaata jechuudha. Inni suni waan piraaktikaalii ijaan arganii gochaa guddatan yeroo dheeraa fudhate waan ta'eef namichi sun garuu akka kana godheetu waa'ee Malkiiseedeq yaadattu Malkiiseedeq irraa kaasetu isaan barsiisa jechuudha. Akkaataa isaanii akka salphaatti isaanii hubatamee danda'anii gara isa dhiisanii isa kanatti kakuu moofaa jechuun bakka badduu bahuufi jedha. Wanti waan akkasii jedha. Kakuu haaraan immoo bakka bu'ee jedheetu isaan gargaaruudhaaf barreesse jechuudha. Okay. Kana booddee waa'ee leewwotaa kanarratti xumurreerra. Waa'ee leewwotaa irratti gaafii waan qabda. Okay. Waa'ee leewwotaatti gaafii hin qabnu ta'e macaafa seeraa lakkoofsaa keessa galla. Lakkoofsi maqaan isaa lakkoofsuma. Aayidiyaan isaa tokko kana jechuudha. Lakkoofsi lakkoofsuma lakkoofsa nuyi tokko lamaan bakka lakkoofsa Israa'el jechuudha. Sabni Israa'el kun meeqaa? Sabni kun lafa onaarra kan jirudha. Meeqaa? Gibsiidha yeroo baanu nama kanaa turre. Amma immoo bakki isaa eessatti? Kanaafuu Gibsiidhaa ba'anii gaafa seerri kennamu yeroo ammamitti ture iyyuu Gibsiidhaa ba'an.
Waggaa lama. Yeroo Okay, so amma inni kun waggaa lama seera lakkoofsaa suni. Kanaafuu Gibxiidhaa ba'anii waggaa lama jechuudha. Waggaa lammaffaadhattitu seera lakkoofsaa kana jalqaban jechuudha. Jireenya seera lakkoofsaa kana. Kanaafuu kan sabni Israa'el kan lakkaa'ame Gibxii miti maqaan isaa Siinatti. Iddoo biraattis kan lakkaa'ame jira garuu Aroon fa'iitu lakkaa'e. Isa kana Musee fa'iitu lakkaa'e. Jaarsolii sun yoo filataman yoo ta'e jaarsolii sanatu lakkaa'e. Kan lakkaa'e isaan kanaa achitti lakkaa'ame jechuudha. Lakkoofsichi saba Israa'elii kanatu akka kanaa akkamitti immoo lakkaa'anii gosa eebeluu keessa nama manaa qabna mana keessa nama qabna. Kaayyoon isaa maaliif jennee yeroo darbe. Kaayyoo lakkoofsa lakkaa'amuu saba sanaa gosoota 12 jira waan ta'eef gosa isaanii beeku. Amma fakkeenyaaf mul'ata keessatti isa kana gosa Yihudaa keessaa kumamma kana jedhee jira waan ta'eef baruudhaaf. Jechuun gosa isaanii baruudhaaf. Baruun sun maaliif fayyadee kan biraa? Ni kun sirriidha baruudhaaf buufataan akkamitti qooddatanii akka deeman akkamitti qooddatanii akka duuka bu'an kan biraan ni baay'ee guddaan isaa maaliif? Waa'ee lolaa yaadne? Lolaafillee. Lolaaf irra caalaa. Lolaafillee. Kanaafuu gosa manaa keessaa loltuu meeqa qabna? Mana keessaa immoo loltuu meeqa qabna? Mana leenjisuudhaaf jechuudha. Lafa onaatti leenji'an jarri baay'een isaanii. Warri lolanii, warri billaa hidhatan, warri waan ta'e godhan, warri riphanii nama eeggatan istaalii baay'ee jira achi keessaa dubbifne. Isaan kanaaf irra caalaan isaa jechuudha. Waaqayyoo saba mamii qabaa kan jedhudhaa fi waa'ee warra leewwiillee saba mana tajaajila gosa gosaan irra dhaabuudhaa fi dhaqaa dubbisaa waa'ee warra leewwii waa'ee tajaajilaa waa'ee faarfannaa barsiisan namoonni baay'een akkatti isaan barsiisan as keessa jira. Lakkoofsa isaaniitiin garee hammamii qabaa. Gareen tokko mana qabaa. Waggaatti immoo mana isaan qaqqabaa. Tajaajila sana akka keenya kana 75 tajaajiluu hin danda'an jechuudha. Argatanii yeroo dheeraa booda isaan qaqqabaa. Yeroo dheeraa booda isaan qaqqabu sana maraataniitu sagadacha. Kanaaf qomoo isaanii keessaa akka itti lakkaa'anii hojii isaanii kennamee fi sana booddee warri leewwotaa keessas jiru iddoo isaaniitti seera isaaniiti. Inni seera leewwotaa keessatti seera isaaniitti akkaataa ittiin mana waaqayyoo keessa jiran akka ittiin tajaajilanidha. Iddoon kun immoo lakkoofsa isaanii illee jira as keessa jechuudha. Akkamitti leewwota lakkoofsa isaanii garee eebeluu keessaa mana qabnaa garee eebeluu keessaa akkana qabnaa isa jedhu akka garee isaaniitti qabu hundi isaanii jechuudha. Wanti guddaanii fi ijoon inni ta'e hundumtuu waa'ee lakkoofsa isaaniitti iddoo kanatti lakkoofsan buufachuu gosa gosaan buufachuu buufataan akka itti gaggeeffamuu iddoo kanattidha jechuudha. Inni guddaan isaa okay. Seera lakkoofsaa keessatti waan baay'een isaan mudate amma gaa siinadha jennee miti iddoon isaanii. Otoo siinaa hin gahin amma gaa waggaa lama waggaa meeqatu isaan hafe? Soddomii saddeet miti. Kanaafuu irra caala isaan hafe jechuudha. Iddoon beekamaan immoo Gibsiidha, Siinadha, Kana'aan. Kanaafuu Gibsiidha amma Siinatti xinnoodha. Amma waggaa lamaatti achuma jiru. Sana booddee innaa isaanii wannoo godhan. Innaa isaan Gibsiidha amma miti Siinadhaa ka'anii bakka innaa isaan qajeelan innaa Waaqayyo isaan fuuldura qajeelee isaan gargaaree qajeelanii rakkoon isaan mudachuu jalqaba jechuudha. Beelli isaan mudachuu jalqaba. Loltoonni garaagaraa isaan mudachuu jalqaba. Bishaan dhabuun isaan mudachuu jalqaba. Wanti baay'ee akka isaan mudate kana boodadha. Waggaa dheeraa waan ta'eef jechuudha kana boodadha. Wanti baay'een kan isaan mudachuun irra ture kana boodadha jechuudha. Sana booddee isaan yeroo gara boqonnaa kudhanitti guman yeroo Waaqayyo irratti ka'anii yeroo illee immoo seerumaa seera fuudhee Museen taabota fuudhee gadi deebi'u iyyuu immoo already jarri wannoo godhaniiru. Aroon fa'ii jechuudha waaqa tolfamaa jarri itti iyyanii rakkifnaan amma miifachi ture iyyuu Museen eennaasa. Kana booddee Museen dhufuu taliin du'e ta'uu danda'a iyyuu hin beeknu jedhanii yeroo inni seera fuudhuu dhaqee jechuudha. Yeroo dheeraa achi ture hammam ture. Kana booddee sababii isaan guungamanii Waaqayyo waan baay'ee isaan godhee garuu bishaan baasee fiiraa nyaata waaqarraa immoo harcaasee fiiraa kana hundumaa jaallatee isaan sooruudha otoo hin ta'in sababii isaan guunguman sababii isaan rakkisaniif malee Waaqayyo isaan jiraachisuu hin danda'a akka barbaadetti bishaanis
ari'aan yeroo Museen kattaa sana rukutuu isaan kun hundumtuu kakuu haaraa keessatti mataa isaanii qabama gooftaan maannan sun ana ture jedha. Bishaan sun kakuu achi keessatti kan dhugdan ana ture kattaan sun ana ture jedha. Isaan kun hundumtuu yeroo sana Yesuustu wajjin jiraa ture. Garuu yeroo sanaaf isaa jecha Yesuus jedhuun beekanii waan akkana isaaniif hin galu malee jechuudha. Immoo amma waa'een bishaanii waa'een midhaanii kun nu hin galu waa'ee Yesuus malee jechuudha. Akka kanattidha walitti hidhannaa deemna. Amboomamuu diduu isaanii waan baay'ee rakkina garaagaraa namoota warra kaanii wajjin michoomuu ollaa wajjin warra hin taane wajjin waliiwwannoo jechuun wajjin firoomuu wadhiisummaa garaagaraa argina jechuudha. Okay. Sana booddee seera lakkoofsaa akka kanattidha kan inni xumuru. All right. Mootota yeroo daandiirraa mootota maqaa isaanii yaadattu kan isaan mootota garaagaraatti dhufanii bira darban maqaa isaanii waan isaan yaadattan jiru. Bakka akkuma ta'etti akkuma isinitti dhufetti jechuudha iddoo garaagaraatti. Seera lakkoofsaa booda hin jiru kaa. Amma seerri keessa deebii guutummaatti waa'ee jalqabaa kaasee isaan kana guduunfaa taate samarii taate jechuudha. Kanaafuu seera lakkoofsaa keessatti mootota garaagaraa innaa isaan mo'an beektu. Iddoo isaanii guunguman fa'ii yaadattu bakka biyyumsaa wannootaa tiksisaa yeroo biraa yeroo gadi deebitanii qo'atanii galaagin jeeneraalee biyya isaa iddoo isaan itti guungumanii akka waaqayyo kanaan dura qorte iddoo akkanaatti deebitee hin qorin iddoo jedhamee amma siinatti jenneeti isa tokko innaa siinaa jiranidha. Waaqa tolfamaa tolfatanii innaa tokko turan immoo Musee fa'iitiin kana booda abboosin himtuu nu gaggeessuun barbada hin deebin danda'u jedhanii yeroo isaan rakkisan tokko beektu sana booddee lafti fayyinaa isaan gadi isaan fudhate waaqayyo fuulduratti isaan waamee Museen lafti isaan liqimsee kan jedhu jira. Baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Okay. Yeroo isaan gara Mo'aab gara maloo loltoota warra akkasii mo'anni kan jedhu jira. Warra Amoonota warra Mo'aabota warra Perizoota warra maaloo isin fuuldura ari'ee nan baase hundumaa akkuma jirutti gara biyya torbaa kan ta'u isaan fuuldura ari'ee baaseera jechuudha. Edda kana aanga'anii jira daandiirratti immoo Hinda'uun mootii warra Oog warra Baashaan yaadattu. Isaan kana immoo warri akkas gootanii wayyoo jettee moo innaa isaan dhufanii biyya gaaduu ayyattanii jedhanii wayyoo. Rahaab sun immoo moo kanaan dura innaa karaa kana lafa onaatiin akkatti dhuftanii jettan nuti innaa mootii ebeluu immoo tan nuti iyyuu raafamne baay'ee oollanne yoo hin jettu hin argitu jechuudha. Okay, isaan kan hundumaa waa'ee guyyoota waa'ee waggoota waa'ee yeroowwan baay'ee achitti barreeffame yeroo ammanaatti fudhatan mana achi turan kan jedhu. Kanuma caalatti amanamummaan waaqayyo garuu guddaa ture jechuudha. Sabni sun dhumee badee kakuu isaa dhiisee bakka dhaabada sun wanta fixaa hin jenne yeroo garaagaraatti Museen yeroo kadhatuuf hin argina. Yeroo isaan cubbuu hojjetanii maaloo baaftee saba kana karaatti yoo gatte akkana nuun jedhee yeroo inni kadhatuuf argina. Garuu sababii saba sanaatiif otoo hin ta'in sababii qulqullummaa amanamummaa waaqayyootiif sabni sun deebi'anii dhaabbatanii akka turanidha kan arginu. Okay. Baay'ee seera lakkoofsa irratti gaaffii yoo qabaattan. Yeroo nan asii odeessu yoo barbaadan kitaaba keessan keessa deddeemtanii boqonnaa isaa ilaalaa deemuu dandeessu jechuudha. Okay. Gaaffii qabdan yoo ta'e gaafadhaa yoo hin taane immoo keessa deebii darbinaa jechuudha. Keessa deebiin maqaa akkuma afaan isaaniitti keessa deebiidha. Seerota jalqabaa keessa deebi'a. Okay. Bakkee kanatti seera lakkoofsaa keessatti akka barsiisonni macaafa qulqulluu dubbatanitti teewooloojiinis isaan akka kanatti dubbatanii kan isaan dubbatan dhimmi ijoon inni barreeffamee fi gaara Siinaa sana hanga jiru deemuu isaanii waggoota 40 waanuma isaanitti fudhate ibsuudhaaf jedheema gabaabsee kana wajjin wal qabsiifachuu hin dandeenyaare nuti. Amma isaanii kan yeroo nu barsiisan teewooloojii keessa Museen barreesseera. Akka Museenii fi namoonni garaagaraa barreessaniif guyyootatti barreeffame kaa'e. Dhimmi ijoosaa jedha gabaabumatti dhimmi ijoosaa kan inni barreeffamee fi gaara Siinaanii hanga jiru deemuu isaanii waggoota 40 isaanitti fudhachuusaa ibsa. Seerri lakkoofsaa kun jedhanii dhiisu. Akkamitti fudhachuu dandeenya nuti? Okay, namni waan ta'e jettanii jira.
So isa kana jalqaba dubbanne irraa waa'ee kana namoonni akka isaaniif galetti nama yaa qulqulluu qotan akka isaaniif galetti akka nama kan biraa immoo hubachiisuudhaaf kaanitti kaawwatu jennee so isa kana iddoo fudhannu hin qabna iddoo fudhannes immoo dhiibna amma isuma amma nani barsiise kana iddoo torban deebi'ee barsiisee immoo bifa biraatiin barsiisa jechuudha namni biraas akkasumatti bifa biraatiin barsiisa garuu wannoon isaa seentariin isaa tokkuma dhaqee amma nuti kan jennu amma waggaa lamaatti siinaa jiru kanaafuu deemsi isaanii guutummaan kan hafe isaan fuuldura kan jiru seera lakkoofsaa sana keessattidha jechuudha. Seerri lakkoofsaa kun immoo ijoon isaanii seerri isaanii kan lakkaa'ameef inni kun akkana maqaan isaa kanarraa dhufe. Sana keessatti wanti xiqqaaqiniin baay'ee jiru jenne jechuudha. Kanaaf amma natti jettes macaafa sana guduunfuu danda'a nama hin qabu. Garuu wanti inni ibsuu barbaade waan baay'eetu jira wanta xiqqoo isa guddaa isaatti yaadachuudhaaf akka kanatti qabachuun homaa cubbuu hin qabu jechuudha. Akka kanatti qabattee sabni Israa'el waggaa ammanaa kan lafa onaa keessa turan isa kanatu ibsa. Seerri Lewwotaa amma iddoo kanaatti amma achi gaan baay'een jedhu seera isaanii bichaa kennaaf akkamitti akkas goote akkamitti aarsaa dhiyeessu akkamitti akkas goote akkamitti waaqayyo akkasitti cubbuu kanaa ibsa akkamitti akkas goote akkana goote kan jedhudha seerri isaa baay'ee. Seerri immoo ba'uu keessatti jalqabe kennamuun isaa tulluu siinarra qaqqabaniiti. Seera lakkoofsaa immoo argitan yoo ta'e siinaa waggaa lama edda ba'anii waggaa lama siina dhumarra jiru jechuudha. Yeroo seerri lakkoofsaa jammaramu siina dhumarra jiru. Achi ka'aniiti siinadhaa kan deemuu jalqaban. Edda deemuu jalqabanidha kan isaa waaqayyo gaddisiisu waaqayyo yakkuu mootota garaagaraa lolatti kaasuu mo'amuu wanti baay'een kan dhufe sanatti jechuudha. Kanaaf adeemsa isaanii kan hundumaadha. Tootaalii sammuu keenya keessatti qabachuu akka dandeenyuuf akkanatti itti fayyadamna waan ta'eef namni kan biraa sennaa dhufe akkuma kanatti wannoo jechuu danda'a ibsuu danda'a namni kan biraa immoo bifa biraatiin akkaataa namaaf galuu fi seentaraalii dubbii sanaa argachuu danda'u gochuu dandeenya. Inni kun hamaa hin qabu giddiitti akkana jennee qabachuu dandeenya yookaan akkas jennee qabachuu dandeenya akka nuuf galetti qabachuu dandeenya jechuudha. Nuti kallattiin kan deemaa jiru macaafa qulqulluu wajjin macaafa qulqulluu sana keessatti immoo wantoonni barreeffaman baay'eedha garuu achi keessaa akka salphaatti muraasni ishii kan nu galuu dandeessuu fi kan akka salphaatti damee hubachuu dandeenya. Kana kan jedhu hin nammate jettetu sii galuu danda'a taanaan isa fudhadhu isa nuti jennu sii galuu dandeenya taanaan isa fudhadhu rakkoon qabu jechuudha. Waliigala? Okay. Kana booddee seera keessa deebitu jalqabaa seerii keessa deebis baay'inaan seera yaadachiisudha. Baay'ee tokko waa'ee wannoo miti jechuudha. Waa'ee seera yaadachiisudha. Amma seerri ba'uu seerri isaan sana keessaa ba'anidha. Akkasuma immoo seerri ba'eefidha. Museedhaanis seerri kennameera. Karaa tokko isaanis ba'aniiru qaamanii karaa biraa immoo seerri haaranis isaanii ba'eera. Seerri Lewwotaa hojii wanta qulqullummaa, wanta hafuuraa, wanta jireenyaa, wanta waaqeffannaa jedhamu iddootti wanta aarsaa, araara iddootti deebisuudha. Seerri lakkoofsaa saba sana lakkoofsanii qaamaaf qaaman socho'uudha bakka. Gareedhaan bakkaa bakkatti iddoo waaqayyoo isaan nyeetti qubachuu iddoo kanatti deemuu hundumaa wanta seera qaban sanaan deemuudha jechuudha. Bakka iddoo lolaatti illee taabota isaanii fudhatanii deemuu waan akkaataa luboonni ittiin faarfattoonni ittiin wanti hundumtuu ittiin jedhuunidha kan inni deemu jechuudha. Gaggeessitoota isaanii wajjin jalatti jechuudha qomoo isaaniitiin. Okay. Isaan sana dala qabatanii irra caalaa lolaa fi jennee kaayyoon isaanii jalqabaa garuu walumaa galatti sabni sun zarii qomoodhaan buufatee deema. Akka kanattidha jechuudha. Kan isaan buufatan akkaataa isaan deeman waan hunduma qabaa. Seerri lakkoofsa adda jennee seera isaa kana keessatti seera keessa deebitti seennee irraa jechuudha. Okay. Inni seerri keessa deebii walumaa galatti seera lammaffaa jechuudha. Seera baay'een isaa haaraan argitan kutaa kana keessatti sumsaatu diiteelii gadi galee sumduraan qabantu yaadachiifama. Kaayyoon isaanii guddaan maaliif amma seerri keessa deebii? Macaafota sana afran ibsu. Sabni duraan jalqabatti seera Museen barreesse sana dhagaan baay'een isaanii lafa onaa keessatti kan dhoowwan jiraniif dhaloota haaraa kanaaf irra deebi'ee seera kana yaadachiisuu barbaachise yaada. Kanaafuu seerri inni keessa deebii inni guddaan isaa waaqayyo inni jalqabaas kanuma inni ammaas kanuma waaqayyo keessan tokkichuma abboonni keessan waaqayyo akkasitti biyya Gibxiitii isin baasee amma abboonni biyya Gibxiitii isin baasee abboota keessan akkatti isin fidee kakuu isaaniif galee biyya akkanaa dhaaltu isaanii jedhee guyyaa 40tti dhaaltu ture isaan garuu waggaa 40 akkatti fudhatu cubbuu mataa isaaniitiin itti fudhatame. Kanaatiif lafa onaa keessatti dheekkamsa garaagaraatiin seera lakkoofsaa kanatti amma dheekkamsa garaagaraatiin dhumanii jechuudha. Mootummaadhaanis dhumaniiru dheekkamsaanis dhumaniiru jechuudha. Okay. Dhuma irratti amma seera lakkoofsaa yeroo dubbiftan gara dhumaa irratti bakka baay'atanii dhufanii buufatanii yeroo hunda'uun baala'aan fa'i yeroo arrabsuudhaatti jedha waaqayyoon abaariin eebbisi malee yeroo jedhe saba kan akkamitti annanii abaaruu danda'a yeroo jedhee already itti dhiyaataniiru biyyichatti. Garuu amma immoo saba haaraadha. Lubbuu haaraadha. Wannoo haaraadha. Dhaloota haaraadha.
waa'ee isaa baay'een beekan istirii isaa. Macaafni immoo barreeffamee akkatti dubbifamuuf hin jiru yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf Museen seericha sana yaadachiisa jechuudha. Seera akkanaa isaanii kennee ture, isaanii kennaa ture. Saba sanatti sabni sun akka keenyatti macaafa hundumaa qabatee ollaanii galee waan akkasii hin beeku jechuudha. Lafuma onaa irratti dhalatee lafa onaa irratti margee yeroo dhannayyuu qabatan ilaala akkaataa isaan dhannatti qaqqabatan iyyuu iddoo isaan lafa onaa irratti dhalatan sana jechuudha. Okay. Sana booddeedha Waaqayyo keessan tokkichuma kan abboota keessanii wajjin kan abboonni keessanii immoo akkana kanatti lafa onaa irratti dhumanii lafa onaa irratti immoo kan dhuman sababii kana kanaa fi isin immoo akkana hin ta'inaati yeroo dhattanii achitti galtan akka kanaatu jedheen jechuudha. Yeroo kanaan itti dhaqxanii galtan akkana kanatti jiraattu. Seerri kanaan dura kenname akka kanaan innaa dhaqxan kana gootu. Asirraatiin lafa onaati immoo kanaan itti jalqaban jarre. Aarsaa garaagaraa, aarsaa midhaanii, aarsaa maaloo, aarsaa ija midhaanii irratti jalqaban. Asumarraa jalqaban. Waaqayyo kan isaan irraa barbaade eessatti barbaade Waaqayyo. Waaqayyo biyya itti dhaaluudhaaf deeman sana keessatti Waaqayyo akka isaan waaqessan karaa hundumaan nuuf ilaala. Okay. Kanaafuu kaayyoon Waaqayyoo gaafa galtanii biyya sanatti hidhattanii midhaan isaanii bishaan isaanii qammaftanii irraa kaastanii maannaa isiniif gadi roobsu akka ammaa dinqii godhee bishaan isiniin baasu wanti hundumtuu jechuun jedha waan ta'eef guyyaa sanarraa kaasa akkas godhaa akkasuma immoo yeroo dhaabbattanii horattanii qabattanii gottanii jettanitti achirraa kaasatii kan akkanaa ayyaana akkana akkasii kan hundumaa waaqeffadhaa kan inni jedhee kan isaa edda biyya kakuu isaanii galaniiti. Sanarraan kan hafe lafa onaa irratti wannoo mataa isaanii kan ta'e hin qabanii garuu seera Waaqayyoo hundumaa gochaa turanii haa ta'u garuu Waaqayyo wannoo isaan irraa hin barbaanne wanti isaan edda biyya isaanii galanii ka'an jiru jechuudha. Okay. Sana booddee inni kun seera keessa deebitii seera keessa deebii already wannoo as jiru as jala ga'anii already gaadduu yeroo itti ergan yeroo gara Yerikoo fa'ii yeroo ga'anidha. Amma yeroo darbe yeroo seera lakkoofsaa yeroo gara Yerikootti already dhiyaatan yeroo Bala'aan fa'ii isa nabaaruudhaaf gadi ka'e already bakka yeroo jala ga'anidha jechuudha. Seerri keessa deebii tulluu Siinatii ka'uu jalqaba garuu tulluu Siinatii kaasee gaadduu iddoo kamii ga'anii akka isaan ergan kan inni barreeffame jechuudha. Gaadduu iddoo kamii kaasanii akka ergan walumaa galatti seera isa duraan barreeffame isa duraan wannoo jedhe isa duraan saba Waaqayyoo ture Waaqayyoo jalqabatti akkamitti akka isaan fide dhaloota haaraa yaadachiisudha. In jeneraal ayidiyaansaa jechuudha. Okay. Alright. Kana booddee saba sana hundumaaf akka gargaaru waa'ee jaalala Waaqayyoo waa'ee jaalala tokkichaa waa'ee waa'ee biyyicha deebi'ee ergee isaan hin gaaddu. Museen si'a meeqa erge jira? Gaadduu kan erge. Kudha lama erge. Si'a tokko moo si'a lama immoo isaan erge biyya sanatti. Kan biraa immoo eenyutu erge akkuma Musee? Kan erge eenyuun jette? Warri erge Kaalebii fi Iyyaasuu ture. Namoonni isaan wajjin turanidha. Kanaafuu namni kan biraa akkuma Museetti nama erge eenyuun ni jedhe? Iyyaasuudha. Iyyaasuu fa'ite jechuudha deebi'ee kan akkuma Museetti erge sun jala arge Iyyaasuun already edda jala ga'anidha erge Museen immoo duraan lafa onaati akkana erge yeroo Museen fa'ii wannoodhaan jara lama bichaatu deebi'ee waan gaarii jedhe Iyyaasuunis kudhan lama erge isa dhaqaa dubbisan naa Iyyaasuu keessa galle yoo arganneen dubbifna walumaa galatti kitaabni seera keessa deebii kun baay'ee barbaachisaadha.
yeroo baay'ees walumaa galatti immoo cuunfaa qabas jechuun seerota hundumaa keessaa wal makaa waan baay'ee qaba waan ofiisaatii waan baay'ee waan ofiisaatii qabaachuu danda'a garuu seerota cuunfaa taate samarii isaati akkuma isin jennu ofii dhumsaatu samarii kitaabotaa gara garasiitti kaasee amma ammaatti in jeneraal seera keessa deebii keessa jira garuu seera keessa deebii keessa haa jiraatu malee yeroo baay'ee kakuu haaraa keessatti baay'inaan kan maqaa dha'amu as keessadha fudhatama baay'inaan as keessadha fudhatama jechuudha sababni isaa leewwota keessa isaa jiraatu garasi isaa jiraatu baay'inaan sakaan of keessaa qaba wantoota cuunfaasaa waan ta'eef kakuu haaraa keessatti waa dubbatamu isaan kana keessaa addan bahu jechuudha. Kanaaf kitaaba baay'ee barbaachisaa fi kitaaba baay'ee immoo irraa hubachuufis kan nu gargaaru akka salphaatti kan nu gargaaru kun kitaabni seera keessa deebi'e jechuudha. Okay. All right. Kitaaba seera keessa deebii booddee maaltu jira? Iyyaasuu. Iyyaasuu Abboota birriiti moo iyyaasuudha? Iyyaasuudha. Iyyaasuu. Kanaafuu kitaabni seera keessa deebii amma kitaabonni isaan duraa walitti kennaa dhufanii waan walirra daddarbee jiru sin qabu inni kun immoo seerri keessa deebii akkuma isin hin jedhe samarii isaan sana hundumaati waan ta'eef waan baay'ee of keessaa qabata. Garuu walumaa galatti ijoonsaa seericha jalqabaa kaasee amma ammaatti dhaloota jiran kana yaadachiisudha. Dhaloota haaraa kana biyya kakuu isaaniitiif qopheessudha. Waa'ee lolaa waa'ee wanti hundumtuutti waan keessa jira. Garuu amma jalqabuma irraa kaasanii seera keessa deebii Museen akka biyya sana hin galle already beekara. Sababii kanaatiif dhaloota achi galuudhaaf qophaa'u hundumaa qopheessuuf seera isaa yaadachiisuu ture. Wanta jalqabaa kaasee odeessaa ture warra kaanitti odeessaa ture hundumaa isaaniif kaa'u ture. Ofii isaatii yoo galuu baatellee asii fagootti achi ilaalee as taa'ee pilaanii baasee dhaloota warra kaaniif gamana isaanii kenneera. Ofii dhumsaatiif Museen jechuudha. Gumaahuu dhaalchiseera. Qomoo lama walakkaa kan ta'ani dhaalchiseera. Warra kaaniif immoo pilaanii baasee achi yeroo akka kana gootu yoo bakka seera garaagaraa kaasee jechuudha. Mandaroota iddoo akkanaa kanaaf godhattu iddoo akkanaa akkasiif godhattu jedhee already kaa'eera jechuudha. Waan baay'ee pilaanii isaa baasee inni eenyutti kenne dhumarratti. Iyyaasuutti kenne jechuudha. Amma kanaaf kitaabonni baay'een wannoon isaa wal fakkaatu waan garas keessa turan keessaa kanaafuu seerri Iyyaasuutti waan kenneef Iyyaasuun immoo yeroo abboota firdiiti miti. Kanaafuu amma macaafa Iyyaasuu keessatti seerri baay'een ittiin qajeelfamu seera isa kamii? Seeruma kan Museeti jechuudha. Iyyaasuun ittiin kan qajeelfamu, ittiin kan deemu, ittiin kan bahu, ittiin galu akkaataa seera Museetti malee macaafa biraan qabu jechuudha. Kanaafuu seerri Musee kuni warra Iyyaasuutiif warra abboota firdiitiif hundumaa bu'uura. Innaa garsaatti deebi'an itti deebi'a Waaqayyo yeroo gara isaa irraa immoo irraa kaatan irraa immoo itti faradaa jechuudha. Kanaafuu Iyyaasuudha achii kaasee seerri waan maqaan ishee nama itti heruuttidha. Isaanis baruma abboota firdiiti. Abboota firdii booda Saamu'eel booda mootota miti. Kanaafuu mootonni kun hundumtu Saamu'eelis mootonni kun hundumtus kan ittiin gaggeeffamaa turan hundumti isaa kan seera ta'e. Gaafata seerotaati kanaan jechuudha kan Museen bu'uura kaa'e kanaanidha gaggeeffamu jechuudha manni Waaqayyoo amma jirutti taabonni amma jirutti seerri Waaqayyoo amma jirutti isaan kun hundumtu isaatti ittiin gaggeeffamu jechuudha mootonni. Mootota kana jala taa'anii raajonni raajii dubbatan hundumtuus isa kana wajjin walii eenyuun ta'an. Waaqayyotu kanatti dabalee raajiitti fida sagaleetti fida ergaatti fida irraan kana fee eenyu kana keessa haalan ba'an jechuudha. Macaafota seerotaa kana. Waaqayyo garbicha Musee irraa garagaltanii sanni isin abboome irraanfattanii akkas jedha yeroo hundumaa raajiin innaa dubbatu jechuudha. Kanaafuu kitaabni inni guddaan isaan ittiin gaggeeffamaa turan kun isa kanaanidha jechuudha. Isaan kun hundumtuu akka kanatti ta'anii garuu raajoonni sana booddee raajii dubbatame galmeessaa deeman malee bu'uurri wannoo isaanii macaafa isaanii isa kana. Isa kana ala ba'anii raajii irraa janii isa kana ala ba'anii ergaan fidanii seera Museen hordofaa isiniin jedha Waaqayyoon jedhanii jechuudha. Isaan hundumtuu kan isaan jedhan raajiin otuma jiru kan isaan jedhan seera Musee irraan kaatinaa gara sanatti deebi'aa jedhu jechuudha hundi isaanii jechuudha. Akkanatti Museen warra kaan hundumaaf bu'uura kaa'ee jechuudha. Malee macaafa Saamu'eel keessa daraa akkas godhaan jedhan. Hundumti isaanii seeronni warri raajotaas fi warri moototaa hundi isaanii kan isaan ittiin gaggeeffamaa turan hundi isaa macaafa isa kanaan kan ofii isaanii barreessan malee jechuudha. Kan ofii isaanii kan barreessan sana akka akkana jedhu akkana godhaa jechuudha otoo hin ta'in seera Musee irra dhaabatanii immoo ergaa Waaqayyo immoo isaanii kenne Waaqayyo baramana akkana jedhee gara fuulduraatti immoo akkana ta'aa jedhu jechuudha. Museen immoo
hin barreessine jechuudha. Gooftaan guddaa isin haa eebbistu. Alright. Har'aa fi namni tokkollee ture dhufe yeroo keessan fudhadheera xiqqoorra. Beekatumaan kaawwata seerotaa kana yerootti wannoo godhee ture. Sorry. Okay.